Yooyyaa ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan YouTube channel Ethiopian Student Service. Yookiinis ESS YouTube channel guyyaarraa sababni guddaan nuti gara fuuldura keessanitti itti dhufneef qophiilee barattoota keenyaaf barbaachisan yookiin barattoonni keenya irraa barachuu danda'an kanneen akka taphoota garaagaraa barattoota yuunivarsiitiitiin qophaa'anii fi walfalmiilee barattoota diippaartimentii garaagaraa gidduutti adeemsifaman qophiilee barattoonni keenya irraa barachuu danda'anii fi qophiilee ariifachiisoo fi haarawaa akkasumas mudannoowwan garaagaraa barattoota yuunivarsiitii mudatan hojiiwwan onlaayinii garaagaraa barattoonni keenya haala salphaan hojjetanii qarshii irraa argachuu danda'anii fi qormaatilee yuunivarsiitii garaagaraa kan barattoota keenya qorumsa intiraansii, faayinaalii, miidii fi egziit egzaamii dabalatee isaan qopheessuu danda'an maddeen garaagaraa irraa walitti kuusuun hordoftoota keenyaaf dhiyeessuuf qophii xumuree jira. Kanaaf guyyaa har'aa irraa kaasuun wantoota armaan oliitti eeraman qabannee waan dhufnuuf barattoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akka nu hordoftan isiniin jenna. Keessumattuu barattoota warri taatan gara fuula duraatti YouTube chaanalii keenyarraa waan hedduu akka bartan abdii qabna. Isinillee nama keessaniin like, share gochuun cinaa akka dhaabbattan hin dagatinaa. Kanaaf guyyaa har'aa irraa kaastanii warreen YouTube chaanalii keenya haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akka nu hordoftan isiniin jecha. Keessumattuu barattoota warri taatan waan hedduu YouTube chaanalii keenya irraa akka baratan abdii guddaa qabna. Kanaaf YouTube keenyaaf haaraa warri taatan like, share, subscribe gochuun nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Dhuma irratti gaaffii yookiin yaada jajjabinaa yoo qabaattan karaa koomentii nu barreessaa isiniin jecha. Turtii gabaabduu nu waliin dabarsitaniif guddaa nu galatoomaa isin jaallannaa oolmaa gaarii qabaadhaa.